Ashama akkam jirtu ooltanii bultanii bakka jirtan hundumaatti nagaan isiniif haa ta'u jechaa har'a kan ilaallu waa'ee tatarsa'uu yookaan babbaqaquu koomee miillaa kan jedhudha. Kun egaa rakkoo miillaa kan baay'ee beekamudha. Kan namoonni hedduu qabanidha. Yeroo gogaan miillaa koomee miillaa jechuudha. Kan furdaa ta'e gogaan miillaa kun furdaadha. Gogaan miillaa furdaa ta'e kuni yeroo gogee yookaan diraay ta'uu irra darbee immoo yeroo inni babbaqaqu kan uumamudha. Tatarsa'uun koomee miillaa. Waa'ee kanaa maaltu fidaa? Furmaanni maalii? Manuma keenyatti immoo maal gochuu qabna? Akkamiin ittisna kan jedhu ilaalla. Hanga dhumaatti na waliin tura. Chaanalii kanaaf haaraa taanaanis sabskiraayib gochuu hin dagatina. Koomentiis gaaffii barbaaddan gaafachuu dandeessu. Akkasumas mata dureen irratti isin hojjechuu qabu gadi biraa jiraate naa barreessaa. Tatarsa'uun koomee miillaa kun egaa xiqqoo qofa yoo ta'e yeruma ilaalan namatti hin tolu, hin bareedu malee mallattoo hin qabu. Xiqqoo qofa taanaan bareedinaan ala mallattoo hin qabu. Garuu yeroo ilaalan namatti hin tolu bareedina affekti godhachuudha. Wanti kun baay'eedha akkasumas gurguddaadha taanaan immoo tokko yeroo deeman nama dhukkuba. Inni gara biroon immoo bakki sun infekshinii godhachuu danda'a. Infekshinii godhatee malaa uumee naannoo sana faca'uu danda'a jechuudha naannoo sana infekshinii yoo baay'ee gurguddaa ta'e. Akkasumas yeroo deeman nama dhukkuba. Maaltu fidaa? Wanta kanaaf maaltu nama saaxila jennee immoo yoo ilaalle kan jalqabaa yeroo dheeraaf dhaabbataa turuu. Osoo miila keenya sochoosiin yeroo dheeraaf bakka tokko dhaabbataa turuu. Akkasumas miila duwwaa deemuu, kophee malee deemuu. Kana malees immoo kophee mijataa hin taane, kophee sooliin isaa mijataa hin taanee fi akkasumas kaalsii hin mijanne godhachuu. Kophee sooliin isaa mijanneef jajjabaataa ta'e kan miila nama quuqu akkasumas kaalsii hin mijanne godhachuu. Ulfaatina qaamaa hamaa ta'e qabaachuu. Sa'a dheeraaf bishaan ho'aan qaama dhiqachuu. Akkasumas dulluma jala yookaan umuriin deemuu. Kana malees immoo hanqina vaayitaaminoota kanneen akka vaayitaamin C, vaayitaamin E kanaaf nama saaxiluu danda'u. Kana malees darbee namoonni dhibee sukkaaraa qabanii akkasumas qorichoonni tokko tokko kan dhibee fayyaaf fudhataman wanta kanaaf nama saaxiluu danda'u. Gara furmaataatti yoo dhufne akka waliigalaatti namoonni akkasii guyyaatti yeroo lama yookaan yeroo sadii wantoota gogaa laaffisan dibachuu qabu. Dibata adda addaa kan gogaa laaffisan dibachuu qabu naannoo sana jechuudha. Akkasumas galgala yeroo rafan vaaziliinii dibanii rafuu qabu naannoo sana. Akkasumas immoo naannoon sun kan jajjabaata waan ta'eef gogaan naannoo sana bishaan xiqqoo ho'aa ta'e keessa daqiiqaa 20f keewwatanii turuu. Akkasumas gogaa du'e sana meeshaa argitan kanaan irraa kaasuu. Gogaa jajjabaataa du'e sana irraa kaasuu. Manuma keenyatti kan gochuu dandeenyudha. Isaan keessaa kan jalqabaa muuziidha. Muuzii dibachuu. Muuziin vaayitaamin akka vaayitaamin A, B, C akkasumas kan laafina gogaa tursiisan waan of keessaa qabuuf kanaaf ni fayyada. Kanaaf muuzii dibachuun daqiiqaa 20 erga of tursiisnee booda dhiqachuu. Kanas guyyaa guyyaan yoo goone dafee furmaata argata. Gara biroon loomii fi vaaziliinii waliin makuun dibachuu. Amalli asiidummaa loomiin qabuu fi amala gogaa laaffisuu vaaziliiniin qabu yoo bakka tokkotti waliin dhufan gogaa tatarsa'e kanaaf furmaata ni ta'a. Inni gara biroon zayita adda addaa dibachuu. Fakkeenyaaf zayita kan veejiteebil ta'an, kan veejiteebilii irraa qophaa'an, zayita boqqolloo, zayita wayiraa, zayita zambaabaa, zayita daraaraa suufii, kookonaat ooyil kanneen jedhaman kana itti dibatanii rafanii ganama dhiqachuu. Gara biroon immoo dammadha. Dammi amala gogaa laaffisuus qaba akkasumas bakka sanatti qabatee tura waan ta'eef galgala damma dibatanii rafuu. Isaan kun egaa manuma keenyatti kan goonee furmaata argannudha. Akka ittisuutti yoo maal goone ofirraa ittisuu dandeenya wanta kana kan jedhu tokko qaama keenya keessa bishaan gahaa jiraachuu qabu. Gogaan keenya goguu hin qabu. Bishaan gahaa dhuguu, miila duwwaa deemuu dhiisuu. Osuma kun hin jiraatinis gogaan keenya jajjabaachuu hin qabu. Gogaa ta'uu hin qabu. Dibata gogaa laaffisan dibachuu, sa'a dheeraaf dhaabbataa turuu dhiisuu, kaalsiif kophee mijataa godhachuu, yeroo miila ofii ilaalanii yoo wanti kun jalqabaa jira ta'e dafanii furmaata itti barbaadudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.